saba amma kana qabdu mana shiishaa fi mana alkoolii irraa yaamanii bulchaadha jedhanii hooggansa jedhanii gaaffii godhanii fi hangoo gariitiin nama odeessuu fi deebii kennuu danda'u hin jiru. Kan mul'atu hojii malee oduu miti. Hojiin sun immoo diida jira. Egaa amma iccitiin fiichi gadi yaa'u hedduutu jira. Edda quunnamtiin kun as deebi'ee mootummaan abbaa irree kun bilbila kana balleessee kan yeroo dheeraa ture qophii taasise kasaaruurraa bukoo gara uummataatti deebi'ee bahu ittisuuf yeroo hamma kanaa ture irraa kaafee opereeshiniin adda ta'e tokkoyyuu lixa kanatti gaggeeffame waraana bilisummaa Oromoo irratti injifannoo argamsiisan jiru. Lola ofiitti qophaa'anii dhufanii dirree soqatan irratti kan injifataman. Kanuma wanni himuu danda'u wanti lixatti ta'e adda ta'e hin jiru. Ammoo uummanni Oromoo inni kaleessas eengaddas har'as fiichi immoo hanga gabrummaan jirtu bilisummaaf immoo falmaan itti fuftu borus wareegamni ni jiraata. Wareegamni immoo wareegama uummata harka qullaa eenyuufuu ilaalcha siyaasaa kamuun qabaanne hojjetatee buluu irratti yakkisuu kanneessaan gaggeeffame sunis ija addunyaa jalaa ija Oromoota bakka biraa jalaa akka dhokattutti bilbilli balleeffamee turuutu ture irraa kaase waraanni bilisummaa Oromoo lakkoofsaanis qulqullina hojii hojjechuutiinis quality and quantitytiin guddatee hojiitti jiraatee akka isa bara 1981tti gara baharaa waraanni bilisummaa Oromoo lola hamtuu kallattii adda addaan itti baname injifatee gaafa amajjii tokkollee walitti bahee dhiichisee injifannootaan labsatee seenaa sanarraa amajjii tokko labsamee akkasittidha rakkoo hamtuu kana dandamatee jechuudha. Jarri kun silaa sagantaan isaanii waraana bilisummaa Oromoo uummata irraa cite uummata waraana irraa cite waraana beela'ee rakkatee bakkee keessa deemu booji'anii miidiyaa irratti dhiyeessuu saganteeffatanii abjuu bara beelaa biddeen jettu qopheeffataniitu kaa'e. Waraanni bilisummaa Oromoo reeffa isaatu argitee miidiyaa irratti mul'istu jechuutoo rasaas harkaa qabu osoo lubbuun keessa jirtuuti harkaan qabamuutii miti. Kun hin mijannee sanatu hin taane kana dhoksuuf immoo mudde 31 irraatii hanga bitootessa 31tti ji'a 3 guutuuf bilbilli kun akkasitti uummata irraati cufame waraana bilisummaa Oromoo irraa miti waraanni bilisummaa Oromoo gisaatti ture kanatu ture jechuudha. Tole horii buli jaalmarroo egaa waan guddoo nuu kaafte haa ta'uti yeroo dhimma dhibee koronaa vaayirasiidhaan wal qabatee warri dhaabbata maarree fayyaadhaa WHO jedhani lollis dhaabbatuu dhaqabaa uummataaf karaan itti odeeffannoo argatu banaa ta'uu qabaa jedhanitti mootummaan kolleeffataan impaayera Itoophiyaa ammas lolatti dhufee jira guyyaa kaleessa dheengadda kana lixa Oromiyaa Maccaatti kanneen akka ona mana sibiif iddoo biraattis Oromoonni rasaasaan rukutamaa jiru. Gama biraatiin yeroo intarneetii fi sararri bilbilaadhaas abanamuu jedhamutti koronaa amaan lixa Oromiyaa jira. Koronaa amaan shaneedha shiftaadha isaaniif daandii saaquuf jettu jechaa turan haa ta'uti pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akka jedhamu pireezidaantiin Opiidiyoo Shimallis Abdiisaa lixa dhaqee ol deebi'ee haalli lixa Oromiyaadhaa tasgabbaa'ee jira. Qaamonni badii baay'ee raawwatan garuu amma hin jiranii jedhee kaase. Eenyu kan uummata dararaa fi balleessaa jiru ammatti ammoo nagaan bu'eera jechaa inni isaan uummata ajjeesaa jiran kunoo maali dabalataan ammoo ati waraana bilisummaa Oromoo tokkoyyuu harkaan qabanii dhiyeessuu hin dandeenye reeffa isaayyuu arganii hin kaafatanii jette gama biraatiin nama 700 ol qabnee seeratti dhiyeessinee jirra warri kaan mooraaleen jigaranii jiru ka jedhu baatii 3 kana ki'awweensaa turan warri sun eenyu. Egaa warra sana eenyu akka ta'e isaanumti olola kana somni hanga qaama guddina isaanii guutee jiru ololan sun si deebisuu yookaan immoo kanaaf gadi dubbachuutu isaanirra ture. Waraanni bilisummaa Oromoo nama 700 iddoo tokkotti qabuu jechuun suni dacheetu garagale jechuu waliin wal fakkaatte. Waraanni bilisummaa Oromoo nama 700 iddoo tokkotti qabuu jechuun inumaa hin yaadamu hin jiraatuu fi ammoo maal jedhu Oromoo yoo mammaaku ana bo'uu fedhu miila irra ejji ta'ee namni jedhan gowwaan isaanii uummata kanaaf sagantaa abbootiin habashootaa kaleessaa qabatanii Oromiyaa ittiin tokko jedhanii karaa kaabaa walloorraan nu seenan qabatan sanaan galmaan ga'uuf warri tirtiranii fitiinsa akkasii keessatti gama danda'aniin yeroo itti jiranitti vaayirasiin akkasii dhufuun immoo
isaanii fi lootarii irratti lootarii tubba'ee jechuudha. Kanaaf warra kanarraa wanni eegamu tokkollee hin jiru. Gara lixaa kanatti ammoo uummata rakkoo akkasii keessa jiru gara kibbaas haa ta'u gara kamiiniyyuu uummata rakkoo akkasii keessa jiru kanaanii kallattii kamirraayyuu mootummaa kanarraa gargaarsi jiraatee vaayirasii kanarraa nama dandamachiisa jedhanii eeguun gowwummaa. Titiisarraa akka damma eeguuti. Titiisa gaagura keetti gale ni dammeessinnaa laata jettee eegu sun gowwummaa. Titiisni gaagura sana keessa waggaa 100 yoo taa'e dammeessuu hin danda'u. Titiisni uumamaan hin dammeessu waan ta'eef. Yoo waggaa meeqa booddeellee gaagura sana buuste damma osoo hin taane raammoodha argita achi keessa. Kanaaf warra akkasiirraa kana eeguun hin danda'amu. Uummati kana ofiiti keessa darbuu danda'utu irra jira malee kanatti dhimma bahuutu iyyuu danda'amaa jechuudha. Wanni vaayirasii kanaa waan hedduutu dubbatama ammoo waan ilaalturraas waan tilmaamtu jira. Warri kaan Chaayinaatu nutti fidee kaan Chaayinaan Ameerikaa Iraan immoo baayoloojikaal wulpaniidha waan akkasii waliin jechaa yeroo jirtutti addunyaani warri gowwaan kun immoo kana soo argatanii ittiin fayyadamani jechuuni wallaalummaa yookaan gowwummaa akkuma isaaniiti jechuudha. Kanaaf iyyuu gaaffii ati na gaafattee fi jarri kuni uummata kanaaf waa yaadanii uummata kanaaf dhimmamanii kana godhu jettee yaaduu hin danda'amu. Shimallisis yoo ta'e waraanni naannoo sanarraa mootummaatti injifatee nagaan deebi'eeraa jedhe. Nagaan deebi'eera taanaanii labsii muddamaa waggaa 1 fi ji'a 3 amma adeemaa jiru. Uummata irra maal eeguuf taa'ee nagaan erga bu'ee biyya nagaa qabdu keessatti state of emergency akkamittiin bulama. Kanammoo maaf hin gaafatu namni kana deebisuu danda'utu irra jira. Waraanni hin jiru taanaan eentu nagaa kan akkasii woboon balleeffame injifatame taanaan eentu rakkoo kana nu uumedhanii eenyuun tiksuufis as taa'e. Waraanni guyyuu torbee 2 fi achitti qawweellee qabachuu hin beekne losoo sirnaan hin barsiisiin ilmaani hiyyeeyyii meeqa hojii dhabdummaan jireenyatti hadheesse fuudhanii gara fiqiinsaatti oofuun kun maaliif barbaachise? Torbee 2 muddamaan leenjifamee garatti deebi'u hin qabu. Leenjii tokkollee hin qabu. Waraana bilisummaa Oromoo hadhooftuu meeqa keessa darbee jireenyi rakkoo waan meeqa sabbarsiise kana harkatti dhufee dhumataa jira. Kun immoo ilmaan kun akka dhumatan taasifamu eenyuuf reeka jedhu gaafachuutu namarra jira. Deebii kana kennuu qabaa jechuudha. Warri maafiyaa shororkeessaa kun biyyi akkanaani shororkeessummaa fi maafiyaan bultu shororkeessitoota kana siin jedhuu fi Abiyyi faa Lammaan faanii gaafa qeerroon waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo walii galaa muddamsuu fidee warra TPLF waliinis gargar isaan baasee isaanii bilisa isaan baasee shororkeessaan nuyi uummata Oromoo hunda biratti shororkeessaan nuyi jedhanii dubbatan. Shororkeessaan isaan ta'e mana hidhaa galuu osoo qabanii aangoo barcuma siyaasaa dhiigalmaan Oromoo dhufe qabatanii jiru. Kanaaf shororkeessummaatiin biyya bulchuu jiru biyyi Itoophiyaa shororkeessitootaan bulaa jirti jechuudha. Isaanuma dubbatee jechuudha. Biyya akkasii keessatti vaayirasii akkasiirraa nu eegu rakkoo akkasii fi intarneeta moobaayilii nu banuu kuni si hiikee hiikamuu keetti gammadda yoo ta'e bilbila silaa mirga argachuu qabdu tokko biyya kana keessatti gibira itti gabbartu argachuu sarvisi gochuu qabu tokko sirraa hidhee gaafa si hiikummoo itti gammaddee kunillee wallaalummaa jechuudha. Warra akkasii waliin qabsoo malee falli biraa nama baasuu hin jirre qabsootiin itti deemama qabsootiin irra aanama. Kanarraa kaase waraanni bilisummaa Oromoo akkuma eenyuyyuu arguu jiru eenyuyyuu beekuu jiru har'a ittitiisaa gadi yaa'aa jiru naannoo jiru irraa meetira tokko isa barbadeessuu jechuun inni hiiktisaa waan biraati. Naannoo jiru irraa meetira tokko bakka to'atee jiru irraa meetira tokko hawaasa isaa keessaa meetira tokko hin fiigne jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Har'a kunoo hin mul'ata. Sooshaal miidiyaa adda addaa irratti arguu dandeessa. Akkuma gamaan socho'uu jira jechuudha godinaalee dhiyaa kana keessatti. Tole egaa horii buli jaalmarroo egaa akkuma liinuu quba qabnu waggaa lamaan kana mootummaan kun mootummaa Oromooti ilmaan abbaa gadaatu galma mililikkiseene namni mootummaa kana irratti dhukaas yookaan humnaan aangoo irraa buusa jedhee nuudina Oromooti Oromoon wal dhabuuf deema Oboon kana booda hin barbaachisu qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoon goolabamee jira jedhanii aga mootummaa gargaaranii oboo hiikkachisanii mooraatti galchuutti socho'anii isin diddanii irraati aftan jaarmoonni siyaasaadhaa karaa nagaa qabsoofna jedhanii akkasumas adda bilisummaa Oromoo dabalatee warri galan qondaaltonni isaanii haala isaan keessa jiran kanuma waliinuu quba qabnuudha. Dabalatee egaa yeroo ammaatti
Lixa Oromiyaatti yeroo bobba'an warri amma obbo hiikkachiifna jedhan kun hayyoonni Oromoo kanneen akka barsiisaa Akiliiluu fa'aa kaayyoon warra kanaadhaa sirna Minilik deebisuudha. Akeeka isaan deemaniif beennaa jedhanii waltajjii irratti dubbataa turanii mana hidhaatti girfaman warri kaan ajjeefaman amma immoo qondaaltonni isaanii isa gaaf sana hayyoonni lixa Oromiyaa Maccaadhaa dubbatan hojiitti hiikaniiru. Kanaaf mee maal dhaamta egereen Oromoof Oromiyaa bifa kanaa yootti deemame maal ta'a furmaanni immoo maalii jetta qabxii ani hin kaafne kan yeroon keessi ga'us kaaftee marii keenyaarraa obbaafnee fuuldurasitti deebiinsi odeeffadha. Egereen Oromiyaa fuuldurri ishee ifa. Ifa alaabaa Oromiyaarraa Oromiyaa keessaanii hangaatee barii bilisummaa aduu calaqqistuu ibsitu sana egereen Oromiyaa ifaa jechuun maal jennaan dhaloota waa hubachuu danda'uutu Oromiyaa keessatti dhalateera har'a. Isaa namoonni miidiyaa xixiqqoo carraa argachuu qofaa fi waa odeessan sana ilaanii kaleessa Oromoo gara barbaadanitti micciiruutiin